بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخوة الإيمان. وبلين خن إيمانا خن يرو تنا نداوتشا جرتن بكما جرتن مرره رب سبحانه وتعالى أنا في إسنيفيس دليتين تنتي بينو في تنتي هم بينس دبو فدي إساتي نفا أرار مربين دنده هذا. إخواني وأخواتي أرانتنا وننتي إراديمو ديمنو لايف يوخانو وننتي إرادو بچو ديمنو دبي أجائباتي دبو مي ورّي جرتنيس سسينا ورّي هنجرس والأفيرا خان أمو فيديو تنيرو أمان تنا خانتي داوچو چراهن أركتين يرو چرا أركتي إن شاء الله تعالى داودو أبليان خي خان هافيفيس شير قولي. إخواني وأخواتي في الله، واهي الريتشار راهيوني في رب سبحانه وتعالى فدي إرادو بچو فيني الريتشا خانا نمني هندي الراها سويجرا علماء نرى قدو دا شيك كان غرتي نرى ببيخو دا الراها سواني جرا، ولكن أني إسان الربيخيتي متخانين دفي واهي الريتشار رادو بچو ديمو أكاتا اتنات لغي همتين يادخية itti ibsachuu deema bakka tanatti. ربما ilmi namaa kan garigari yaaddowwan ustaazowwan garigari isaaf tahuu dhabuu mala yookaanu galuufi dhabuu mala, walaakin akka caamiitti akka jeneraalitti hoggaa laallu yaanni ustaazowwan keenyaatii fi sheekan keenyaa akka ajaa'ibaatii fi akka bareedatti nuuf gale. أني قروغا هقا بيكم سخية قرتيتي كشا خنان يوني في ربي سبحانه وتعالى فيدي إراواتك شو دوبتشو فدي إخواني في الله وبليين خيسانيس أفيرا. ربي سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم جي. يا أمته يا إلمان نما إنا خلقناكم من ذكر وأنثى جا رب سبحانه وتعالى نوتي دلا في ديرا غونيتي اسن أمني دلا في ديرا خان الراهي دبو إلمان نما خانهن دا أمني وبث منهما رجالا كثيرا ونساء جيد برب سبحانه وتعالى إسانو ما خان الراهي حوا قرتي هادتين في نبي الله آدم عليه السلام إسان الراهي دب رب سبحانه وتعالى ديما في gurraachaa fi adii fi dilli ilmaan namaa kan agartan kun hoggaanii fi gartee deemee Hawwaa fi Aadamitti walit dhufe obbaleeyyan taadubo. Kanarraa nutis ummata kanarraa tokko ummata Oromoo ja'amu. Ilmi namaa hundinuu addunyaa tanarratti osoonii fi waa hin gabbarree jiraachuu hin dandeeyu. Abbuma fedhe haa ta'u osoonii fi waa hin gabbarree jiraachuu hin danda'u. Hattaa mulxidoonni jechuudha. Hattaa mulxidoonni wahii gabbaran walaakin waan gabbaran san hin beekan malee. Ilmi namaa kan nyaatee dhugu kan sammuu qabu waan gabbarutti haajama. Tanaafuu Oromoonis akkuma gartee Oromummaa obbolummaa Oromummaa walitti qabdutti amantiis adda addatti qabdi. Islaamni addunyaarra jiran hundi isaaniitu iddoon isaan dhaqanii kabajaniitu jira. Iddoon isaan dhaqanii kabajan Islaamni kun iddoon san maal jedhamti? Hajji ifi umraa ifi ziyaaraa masjida nabiyyi salawaatu rabbihi wa salaamuhu alayhi kan dhaqanii ziyaaran qaban.
Oromoon bakka sadiitti addaa baati ikhwaanii fillah. Oromoon bakka sadiitti addaa baati. Takka Oromoo Islaamaati, takka Oromoo Kiristaanaati, takka Oromoo Waaqeffataati. Sadeen kun Oromummaa walitti qaban. Jarri sadeen kun Oromummaa walitti qaban. Walaakin amantii adda qaban. Ani arraan tana abbaan kiyya Islaama, ummaan tiyya Islaama, walaakin horteen isaanii achi feetu waan feete ta'uu malte ani hin beeku. An Islaamummaa jaaladheetiin itti amanee ifii qabadhee jala deemee amantiin tunnaaf taatii je'ee jala butame. Akkasumatti obboleessa kiyya kan kiristaanaatii jira. Obboleessa kiyya hoggaan juugaa obboleessa gartee Hamzaa Sheekh Jaabirii fi gartee diinee Sheekh Jaabir osoo hin ta'in obboleessa Oromummaatiin baanaa quba qabaadha. Obboleessi kiyya kan Oromoo kun kan kiristaanaatii jira. Kan qullubbii dhaqee kabajuutu jira. Ani dirqama obboleeyyummaa Oromoo walitti qabnuuf qullubbii san wajji dhaquu hin qabu. Amantii tiyyaatu na dhoorka. Bakki tun nuuf galuu qabdi. Ati kan kiristaanaa anaa wajjin hajjii dhayxee umraa ifi hajjii godhuun hin qabdu. Maaliif amantii teetan itti amantee qabda tan filattee jala deemaa jirtu qabda. Akkasumatti irreecha jechuunis aadaa osoo hin tahin amantiidha. Warroowwan bakka tanatti yaanni keessa wal dhabee jechuudha. Agartee sheekan Oromoodhaa yookaan warri Islaamaa Oromoodhaa adda qoqqooduu deemaa jettanii kan yaaddan taate bakki tun yaada kalaqaa tahuu beekaatii irraa deebi'adha. Bakki tun yaada dogoggoraa tahuu beekaatii irraa deebi'adha. Maaliif jennaan aadaadha jechuu fi irreecha jechuu wal adda. Ummanni irreecha dhaqu maal godhan irreecharraa? Ummanni irreecha dhaqu irreecha kana nama hagam takkaatu dhaqa. Maaliif dhaqan? Maal godhuu dhaqaniin if gaafachuu dhaqabne. Ani irreecha hin dhaqinaa jechuu kiyyaa miti. Walaakin namniniin an irratti xiyyeeffadhee waa'ee irreechaa irratti dubbachuu deemu Oromoo irreecha kabajju san osoo hin tahin. Oromoo irreecha kabajju san osoo hin obboleeyyan kiyya kan irreecha kabajju san osoo hin tahin. Kaniin itti dubbachaa jiru Ahmadii fi Mahammad, Faaxumaa fi Halimaa faa warra irreecha dhaqee akka isaan godhan san wajji godhu. Citaa bishaan keessa kaayee maarree waaqa shananii maarree je'ee gartee achi dhadhawee gabbaratu san. Atiin si baana yaa nama maqaan isaa Ahmadii, yaa nama maqaan isaa Mahammadii, yaa nama maqaan isaa yaa nama Islaamu, yaa nama Islaamaatiin siin jaa kan Oromoo. Ammoo obboleeyyan kiyya kan gartee waa'ee irreechaa dhaqanii kabajan kan amantii sanitti amanan amantii teessan isin duraa tuquu kiyyaa miti. Isin duraahis tuquu hin fadhu. Amantii tiyyaatu itti nan ajajne isinirraa tuqutti. Amantii teessan kabajutti na ajajje amantiin tiyya. Amantiin tiyya amantii abbaa feeti. Abbaan fedhe dagatti haa amanu. Abbaan fedhe mukatti haa amanu. Abbaan fedhe loonitti haa amanu. Yoonii fi obbolummaan Oromummaa waliin nu fidde obboleessa kiyya. Ammoo gara amantiitiin safaaxaan akka hin jirre beekaa. Warroowwan tana keessa dabaree tana keessa kutee Oromummaa tana guututti gartee gama waaqeffataatti jijjiiruu fadhuutu jira. Aboo bakka tanatti nama laayixanii addaan hin qoodina. Nabiyyallaha Muusaan alayhi salaam hoggaanii fi Fir'aawnatti dhaqu. Fir'aawni ummata banii Israa'el gabroonfachaati ture. Yeroo ummata banii Israa'el kana gabroonfatu dhaqee hoota amanaa hin jenneen ummata gabrummaa jala jiru. Ummata gabrummaan itti ulfaatte ummata gartee Fir'aawni harkaa fi miila adda dhifee adda ciraa jiru. Kan gartee gaafa isaan piraayimidii ijaaran gaafa piraayimidii isaan jaarsisu dhalaadha waan gartee kiiloo 100 olii isaan baadhachiisuu ture ummata banii Israa'el jechuudha. Nabiyyallaha Muusaan alayhi salaatu wassalaam hoggaanii fi ummata kanatti dhaqu
Khota amana hin jenneen ummata isaa gabrummaa jalaa baasuudhaaf arsil maciya banii Israa'iila je'een yaa Firaa'aun banii Israa'iil na wajji ergi je'een hin gabroonfatini. Shoof anbiyaa rabbiiti kaliimullah kan rabbi dubbisu jechu nabiyallah Muusaan alayhi salaam ummata isaa eega gabrummaa jalaa baase booda ummata kana eega fuudhee deemeen booda afaan bahar dhaqeeni Firaa'awni isaan duubaa jala deemaa ture. Muniira Abdullee Umar question mark keessa jirta gaafiteettis gaafachuu ni dandeessa. Haga rabbi nu beeksiseen gaa haga rabbi nu beeksiseen yoo rabbi jee subhaanahu wa ta'ala waan dandeenyu isinii deebisaa deemnaa jechuudha. Tanaafuu hoggaanii fi afaan bahar gahe hayaa Muusaa bar Firaa'awni nu dhaqqabu jiraahii jennaan rabbi subhaanahu wa ta'ala dandeyaadha yaa Muusaa اضرب بعصاك البحر جئن دوبا بحر أوليتين أو جئن دوبا ربي سبحانه وتعالى خيتي موسى دوبا بحر أوليساتين دوي هقا أوليساتين دو بحر فتلك أدى جت دوبا دا چيكو قوي دودا بحاني خيسا دبران جتشو دا إخواني في الله إيجا إيسان بحر كان دبران بودا نبي الله موسى عليه السلام hoggaanii fi isaan achi dabran osoo karaa deemaa jiranii ummanni maal arke ummata gartee lizaama godhu mukatti waa hidhee muka kana dhadhaa dibee muka kanatti gartee silata je'ee haada tokkotti hidhan arkanii maal ja'an ij'al lanaa yaa Muusaa nuuf godhi kamaa lahum aalihaa akka isaan gartee aalihaa ittiin waa gaafatan qaban kana nu godhi yennaan nabiyallah Muusaan aareetiti akkamitti jecha kana jettan akkami jechi kun isin afaanii baha bar rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeeytii isaatiin bahar guddaa kana nurraa banee Firaa'awna gabroonfataa guddaa jalaa nu baase akkamitti isin akkana jettanii je'eeniiti itti aare dubo warri itti amanetti amane warri ittiin amanin ammoo achumaan shirkii isaanii itti fufan jechuudha. Tanaafuu ikhwaani wa akhwaati namni nin arra'an dubbisaa jiru islaama irreecha dhaqu malee waaqeffataa irreecha dhaqee gabbaru wanni naan gahe hin jiru obbolummaa oromummaa walitti qabna wanni achi amantii isaa tuquudhaan gahe hin jiru. Ani fakkeenyaaf Harargeedha. Aadaa Harargee boonee uffadhee deemuun amantii tiyya hin tuyxu. Aadaa tiyya. Aadaa Harargee calaqqisuun amantii tiyya hin tuyxu. aadaadha malee walaakin ani irreecha dhaqee galatooma walaakin ani gaafii teessanis hin irraanfanne barruu teessanis ilaalaatiin jira. Aamin aamin rabbi haa galchuuf. Ani aadaa tiyyaan boonuun na hin salphiftu. Na boonsiti malee walaakin irreecha dhaqee rabbitti shirkii godhuun gadigaloo na gooti gadigaloo an akka islaamummaati yaatti jechuudha. Tuffatamaa na gooti rabbi subhaanahu wa ta'ala narra laala. Yoonii fi Oromoon an islaamaa Oromoodha walaakin irreecha hin dhufneef kanarra laalan taate narra laaluu miti ilaa kalee fi qaama guutuu waa laalanii narra jechuudha. Tun waa takka wanni rakkoo qabaa hin jiru. Baga itti isiniin ga'e jechuun ammoo saahiba kiyya tokkotu jira Profeesar Sultaan Jaaniini hoggaanii fi namni ayyaana gartee masqalaa saahiban hedduu warra kiristaanaa kanarraa qabna ture. Hoggaa kana hoggaanii fi unkaan aadarra saachuu jeen amaarri lakkii ja'an laa annaan hin geenye maaliifiin akkana ja'aa hoggaa juu gaafa gartee nabi Allah Ciisaa da saqqalan ja'anii yaadan walaakin nabi Allah Ciisaan hin saqqalamne isaan arra gartee lahaxiyaaታችን ሲል ተሰቀለ ምናምን ja'aniiti waan kana godhan dilii teenyaaf jecha nurraa saqqalamee du'e dilii teenya nurraa haquuf jecha ja'an hoggaa kana yeroonii fi dhufanii gartee Profeesar Sultaaniin baga rabbi guyyaa kanaan waliin nu gehe ja'aniin inni maal ja'a la waliin nun geenye ja'a maaliif jennaan inni hin saqqalamne angaayoonii fi unkaan abroo adarrasan je'eeni wajjin jira saqqalame jechuudha jee didaa beeyte irreechinis akkasii baga rabbi irreechaan si geeyoo siin jaan
jalaa jechuun qabdu jechuu baga rabbii irreechaan isin gee jechuunis haraami. Irreechinis haraami. Haramummaa bira kutee shirkiidha. Tanaafuu ikhwaanii wa akhwaatii fillah. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hoggaanii fi mu'mintoota dubbisu maal isaaniin jaa? Guyyaa qiyaamaadhaa guyyaadha gartee kitaabni ilma namaatiif kennamu guyyaadha gartee Rabbi subhaanahu hoggaanii fi kitaabni namaa bararaa namaa dhufu fa'ammaa man uutiya kitaabahu jee namni kitaaba isaa kenname biyamiinihi harka mirgaatiin fayaquulu ni ja'a haa qra'uu kitaabiyya aboomee kottaa kitaaba kiyya kana laalaa jeeti gammadee fiiga jechuudha. Arraan tana yoonii fe'ati fatanaa addunyaa tanaatuu baate jechuudha. Gammaddee kaatee fiidee nama garsiifachuu feeta maalayyaa guyyaa qiyaamaati yaa akhi fillah. Guyyaa san yaadadhu ati har'a irreecha jettee lafaa kaatee waan hin taane yoo isaaniin jette kitaabni kee gaafa san bararaa akkasii dhufu hin dagatin jechuudha. Fa'ammaa man uutiya kitaabahu jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa biyamiinihi Abu Bar namni mirgaan namni harka mirgaatiin kitaaba kenname namni harka mirgaatiin kitaaba kana kenname فيقول نجاء ها قرأوا كتابيا أبو ميخوت لا كتابك يا ربي هرك مرقاتي ناخني جئتي قمدي في جنة مقرسيسة إني ظننت أني ملاق حسابيا أن درانو يادات تري أكخنا يادات تري حسابك يا رك مرقات كنمو جتشو وري الريت عرانت ندي بانا بيخا قافسا رب سبحانه وتعالى أتي الريت خنا ديدوف جتشا أرمم ما ديدو جتشو خيامتي بيغي الريت رب الشركي يقولوا ديدو خيتي جتش رب سبحانه وتعالى حركة مرقات سيخنو ملا بالله عليكم فهاهم قرأوا كتابي جيت دبنا مقرسيسا ربي سبحانه وتعالى ورقوا ياسا خسارنها قد ربي ورقوا ياسا خسارن قد إخواني في الله ورقوا ياسا خساري هركبتات فلت وري هركبتات فلت إخواني في الله كم اتفلت أكرمت هركبتات غرغلي فلت يسن اتفكات akkana qalbii laal akkana qalbii isaa tana dhooseetiti harkachi keessaan baasee kitaaba akkasitti qaama isaa kana keessaan as fuudha kan fuulli isaa kun abuusan qamxariira fuulli isaa walis shubamee fokkote kana waa hongoo guyyaa sanii way hongoo guyyaa sanii yaa Oromoo Islaamaa simbaana hongoo guyyaa sanii jalaa bahuudhaaf arrantana rabbii keetti sharrakuu dhabuudha ammoo taniin dhaamsa jala dabarsu warroowwan maqaa Oromoo baadhattan nuti Oromoo qulqulluudha Oromoo jaalanna bilisummaa isiitis ni feena ittis ni gammanna warri ammoo sheekan keenya daa'iiwwan keenya hoggaanii fi haqa dubbatan haqa isaanii kana diduudhaaf jecha lafaa kaatanii footoo isaanii dhalaa bira keessan sharafa isaaniitu irra guddaadha ati lafaa kaatee footoo ustaazaa fuutee dhalaa bira kaayuun ati lafaa kaatee footoo ustaazaa fuutee dhalaa bira kaayuun kabajaa miti Oromoo wal tuffachuudha malee ustaaza jechuun Oromummaa jibbeetii miti Oromummaa sirra jaalata sirra beeka atiin si baana yaa kan ustaazowwan Islaamaa ustaazowwan Oromoodhaa tuffattee dhalaa bira keeysu siif galee irraan siif deddeebi'a maqaa Oromoo hin xureysin Oromoon qulqulluudha wal nun arrabsiisinaa nuti nama arrabsuu hin feenu arrabni keenya naamusa qaba nama arrabsuurraa namarratti badii hojjechuurraa arrabni keenya naamusa qaba nama kabanya nama jaalanna nama dhiheeyfanna nuti Oromoo akka Oromummaatti hoggaan isinii himu Oromoodha jechuun taariika guddaa qaba ati lafaa kaatee kan waa'ee Oromoo hin beeyne garaa hin hammeessin Oromoon kiristaanaatii fi Oromoon waaqeffataatii fi Oromoon Islaamaa gama Oromummaatiin wal cinaa dhaabbatan nuti waan Oromoon taan baaftu ni baafna walaakin hoggaa baafnu hoggaa konferansii yaamamte waan konferansiitii ol baafna walaakin konferansii dhaquun dirqamaa miti gargama gargaarsaatiin ustaazowwan ati arraan tana footoo isaanii
dhalaa baalagee cinaa keessee gadhiiftu kun hurkaa isaanii kan buufatanii fidan Oromoodhaaf quuqamuu keessa kafalan akkanatti siif galuu qabdi. Oromoo gargaaruun nama ofii arrabsuu miti. Billaahi alaykum harka hin nyaatu. Amantii fi Oromummaan wal adda. Tanaafuu dogoggoraan waan hin taane ilma namaatti oofuun gaarii miti. Ilma namaa kan fedhe irratti oofuun gaarii miti. Nuti amantii namaatiis hin arrabsinu. Walaakin warra Islaamaa Maammadii fi Abdallafaa kan irreecha dhaqu Faaxuma faa tan dhayxee gartee waaqa shanammaarreedhaa jettee waa faffacaaftu saniin baana. Isinitti isin dheereysu ikhwaanii wa akhwaatii fillah. Yaa dhugaa keessan warra irreechaa kana irreecha galchuudhaaf marii jidduu barbaachisa. Hayyootan Oromoodhaa asumaawwaniin hin dhaamsa isinii dabarsuu fadhu. Yaa namootan hedduuf kan galanii jira irreecha jechuun guutumatti isinitti isin dheeressuun hin fixa garuu hayyootan Oromoodhaa wanniin isinii dabarsuu barbaadu waa'ee irreechaatii fi Oromoo Islaamaa yookaan Oromoo waaqeffataa yookaan Oromoo Kiristaanaa kana waan hin taane akka walitti hin finne amantii fi Oromummaa wal dhabdi. Tana keessa gabbuutanii Oromoodhaaf ibsuu qabdan. Akka wal hin lolle, akka wal hin jibbine, akka ijahamtuu wal hin laalle waliif dhaamuu qabna. Yaa ati namni maqaan kee Islaamaa jechuudha. Walumaa galattuu bakka san dhayxee bakka isin hin geenis haraami, bakka san dhaquunis haraami. Ammoo aadaalee Oromoo tan biraa irratti hirmaattee gargaarsa godhuun karaa gartee amantiin tee si hayyamtuun dirqama nu hundarra jiru. Tanaafuu ikhwaanii wa akhwaatii fillah rabbi anaa fi isinirraa isaa qeebalu. Oromoo hundaahuu rabbi tokko haa godhu. Rabbi wal haa jaalachiisu, wal jala haa oofu. Gurra waa takka dhagayaanu haa godhu. Afaan waa takka dubbataanu haa godhu. Ija waa takka gartunu haa godhu. Miila karaa tokko deemunu haa godhu. Duba gartee rabbiin gabrummaa tanaas nurraa haa kaasu dadhabanne. Gabrummaan tun warroowwan jenereeshina ammaan tana jiru kana wallaahi dhugaa rabbi yoo dubbanne nuti gabrummaa hin agarre. Walaakin abbootii teenyaatu irra as dabare. Akka malee tahanii haawwan keenya harmi ciramee abbootiin teenya gartee akka maletti foon isaanii nyaachifameeti irraa as dabaran. Nuti ammoo dhugumata rabbii yoo himne waan isiin taate hin beeknu taariikha irra hojii deebine ilaalle malee. Tanaafuu rabbi nu haa beeksisu, nu haa yaadachiisu. Asumaan gaadhiifama waliin isin gaafadhu barruu teessan laalaa hin turre mee hogguta akka barruu teessan irra gaddeebiitii yoo gaafii hin jiraatte ilaalee akkasii yoon dandee deebisa. Yoon hin dandeenye immoo ulamaa'ii teenya gurguddootu jira isaanittiin isiniif dabarsaa jechuun. Dhiifamaa wajjimee warri gaafii gaafattan as irra ol deebuun tun laala katabbiin hedduudha mee jalaa ol daddarbaa warri gaafii gaafatta yoo jiraatte amiin. Mee warri gaafii gaafattan gaafii teessan ta'ammoo as olitti dabarte haareen baanu taarmoo olitti dabarte yoo jiraatte haareetti irra naa deebi'aa jechuu fadheeti. Barakallahu fiikum ayyee. Gamteessaa Muhammad gaafii qabda ture mee gaafadhu. Yaata Somaalee tanaas wayyaanumaatu nu jidduu kaa'ee amma immoo jala beekanii jiranii. Sabboontu Oromoo irreechi aadaa Oromootii miti amantiidha malee aadaa fi amantii walitti nurraan laaqina. Irreechi aadaa miti. Ati yoo ka irreecha dhayxee jira sabboontu Oromootiin baane yoo ka irreecha dhayxee jiraattu taate waan isaan achitti ja'an gurra kana baniitii dhageeffadhu qaceellotti.
hayyee gaafiin ta'e maali subbilishaa king gaafiin ta'e maali mee abshir du'aa isni goona irreechi bara 1903 dura eegale okay warri isinii galee dura hayyee diinni islaamaa qabamee gaafadhu amiin rabbi nu hundarraa waa jaalatu dhugaa keessanii jechuun qabu Roostan Mahammad afaan Somaaleetiin xiqqishorraa nu jeeyi jeemee akka nutii fi Somaaleen tokko taane nutii fi Somaaleen obboleeyyan lama isaan Oromoon obboleessarra guddaati Somaaleen obboleessa xiqqaati Oromoo kiristaanaa Gamteessaa Mahammad gaafii jabdu gaafattee kam Oromoo kiristaanaa sitti dhiyaatamu Somaalee nu fixaa jirtu sitti dhiyaatawi Oromoo gaa Oromummaa obbolummaa walitti qabna Somaalees amantummaa obbolummaa walitti qabna wanni takka beekuu qabdan Oromummaan dhiiga keenya dhiiga Oromummaan amantiin ammoo hafuura Oromummaan dhiiga keeti murteetis yoo si keessaa yaa'ee deebisuun ni jabaata amantiin hafuura yoo sirraa citte numa duutaa'u jechuu amantiin hafuura dhaquun fedhii waa irreechaa ofeete siifin ergaa ittillee yaadin irreecha gaa jaallaaluu waa umaa rakkoon qabu walaakin ati qalbii tee keessatti gartee ittiin gammaddee itti amanuudha laaltee baruu numaatiimi viidiyoo Hussein rukkootiin baana rabbi nu hunda nu haa fahamsiisu gaa haga dandeenyuun deebifne gaafii lakki gaafii namni abbaan fedhe gaafachuu danda'a walaakin an beeytee olamaa miti gaafii natti nu hoddommeessina sah imaan dirree dhugaa keeti ilmaan kuushee Maahir Khalid maal gaafatte irra deebii gaafadhu dhiifama gaafii teen garree gurraacha garaa garbaati jechuun Oromoon waaqayfattuun gaafa waaqayfattu gurraacha garaa garbaa hoggaa jettu gurraachi garaa garbaa samiidha baanan samiin hoggaa ollaalte gurraacha balloodhaase gurraacha garaa garbaa ja'aniititi akkasitti waaqayfachuu turan Oromoon samiidha baanan gurraacha garaa garbaa ja'anii
waaqa ja'aniititti amanan. Warri gariitis Oromoon durumarraa'uu gartee amantiin si shirkii hin qabdu warri joos ni jira. Walaakin wanni shirkii sitti tahaa ربي سبحانه وتعالى وقاني في قرآن إساقي ستي دبت مالجا قل جئين يا إرقما خيّة إن كنتم تحبون الله يوخ الرب جالة تنتاتا فاتبعوني يحببكم الله ربي نسن جالة أبو أمانتين تهنقوتم تهنغ غرتي إرقما جالة ما جل ديمتو هاغ غرتي إرچالا نما أنبياء غاري خان أمتا ساتي فيادو خان جل ديمتو أمانتين تهنقوتم تو أرمون ربي نقبرتي ولكن ربي نبي ملتي قبرتي سنمانتين جامتو ربي ربي جيتشون هنتاتو إيماني حمادو قمسيتو محمد أميني ربي ربي جيتشون هنتاتو إيماني حمادو قمسيتو محمد أميني إرقاما علامة جني في إنساني إرقاما علامة جني في إنساني walaloo tana gaaf tokkoon baase nashiidaasii barbaaddattanii dhageeffachuu dandeessa walaakin na biran jirtu nan gaafatina aboo soomaaleen islaama wanni nu fixxuuf wayyaanee waliin nu diree jenne Jamaal Ali dhugaa keeti waaqa tokkicha jetti waaqa tokkicha jechuun isaan rabbii tokkicha jechuu isaaniiti walaakin rabbitti amanuun hin taatu hanga nabi muhammaditti amantuu rabbitti amanuun amantiin tee hin guutamtu hanga nabiyyi jaalatamaa kana jala deemtu Jamaal Ali maal gaafatte gaafiti yanaaf deebisi deebise Soomaalee wanni nu fixxuuf wayyaanee waliin nu diree jennee bira kunnee bar wayyaanee waliin nu diruu dhugaan seetani san khalaxa isaan balleeysani nama tokko hoggaaniif inni sikkee gaafirraa qabuun dirqama walit dirabne wallollee rabbi walin nu haa araarsu hammeenya kanas nu jiddu haa fixu أسمرت تمرقاي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى اللهم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسمرتين فتا رب سبحانه وتعالى ديري تنجتكو في قدوسنا ورار مشيري سندقتنا وبليان خيساني في الدبرسا ورقافي قبدنقا علماء تسيني دبرسنا نتي وقافي دي ديبي صوفي سن لفنه تكشو مقرتي دبتشو لفنه أسمرت في الناس تودعكم الله رب الرتين سنديسة وإن أخطأت فمن نفسي وإن أثبت فمن الله الله ورسوله بريئان من ربي في رسول وان ننجيه الراكل كله دا يوم بل ليس لبوتي الراهي يوم كنا من ربي في رسول الراهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته